Irreefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa daandii guddicha Amboo Finfinnee to'achuun injifannoo galmeessaa jiraachuun beekame. Sochiin konkolaataa kamuu daandii guddicha Finfinnee Amboorraa akka hin geggeeffamne ajaja kan baase gootichi waraanni bilisummaa Oromoo qaamni ajaja kana cabsee miidhama isarra ga'uuf waraanni bilisummaa Oromoo akka ittiin gaafatamne hubachiiseeti jira. Bal'ina odeessa kanaas qindeeffannee jirra. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggarii fi zoonii kibbaatti kaadhimamtoota leenjii waraanaa fudhachaa turan jajjabee kumaatama eebbisiisuun isaa mirkanaa'ee jira. Eebbifamtoonni haaraa kunis gabrummaa uummata Oromoo irraa cabsuuf hirbuu seenanii dirree waraanaatti bobbaafamuun isaanii beekameetii jira. Kutuusaa qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Basaasaan maraatuu fakkaachuun lixa shaggariitti milishaa faannoo Amaaraa faala mijeessaa ture gooticha waraana bilisummaa Oromoon to'atamuun isaa dhaga'ame. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo faannoo kana qoratanis dhaamsa jabaa dabarsanii jiru. Qondaalli olaanaa Abaa'oo Baattee Urgeessaa haalaamaan dhibamee jiru carraa mirga wabiin ba'ee wal'aanamuu argachuun isaa himame. Ashamaar kafuuni kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa bitootessaa 12 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jecha kanneen chaanala YouTube keenyaa faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qooda. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa waliin turtii gaarii. Irreefi gaachanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Buttaan Jaagamaa Badaanii daandii guddicha Amboo Finfinnee to'achuun injifannoo galmeessaa jiraachuun beekame. Sochiin konkolaataa kamuu daandii guddicha Finfinnee Amboorraa akka hin geggeeffamne ajaja kan dabarse gootichi waraanni bilisummaa Oromoo qaamni ajaja kana cabsee miidhama isarra ga'uuf waboon akka ittiin gaafatamne hubachiiseeti jira. Sochiin konkolaataa kamuu magaalaa Finfinnee fi Amboo wal qunnamsiisuu akka hin geggeeffamne bitootessaa 10 2022 ajajni beetii jira. Ajaja kanaan sochii fe'iisaa fi geejjibaa namaa kamiyyuu akka hin deemne qaamni ajaja kana cabsee argame miidhaa isarra ga'uuf waraanni bilisummaa Oromoo akka ittiin gaafatamnes eereeti jira. Qaama raawwii ajaja kanaa kan ta'e sakattaan daandii Finfinnee Amboo bitootessa 10 2022 galgalarraa eegalee aanaa Amboo ganda Meexxiitti geggeeffamaa ture. Namoota ajaja kana osoo hin dhaga'in deemaniif hojiin hubannoo uumuu kan kenname yoo ta'u waraana PP humna addaa Oromiyaa ofiin jedhu konkolaataan osoo deemanii lafa sakattaatti yoo dhuftu jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo haleeluun namoota 3 ajjeesuun hedduu ishee madoon adabee konkolaataa nyaaphaa dhuunfateeti jira. Ganda Meexxii lafa konkolaataan daqiiqaa 15 guunne irratti lola adeemsifameen tikni mootummaa PP ona Amboo namni baay'isaa Gaasharee jedhamu warreen ajjeefaman keessaa tokko ture. Baay'isaan nama aanaa calliyaa yoo ta'u yeroo aanaa daannoo jechaa turetti hammeenya inni uummatarraan ga'aa ture kan daangaa darbe ta'uu odeessi achii ba'e ni ibsa. Konkolaataan dhuunfatamtes kan Koomaandar Hambisaa Goonfaa yoo taatu Koomaandar Hambisaan yeroo dheeraa fi godina lixa shaggar irraa kan turee fi nama dhufee darbaa mootummoota farra Oromoof ergamuun harka isaa dhiigaan laaqee ta'uu fi soddaa kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii Taakkalaa Uumaa akka ta'e maddeen keenya himaniiti jiru. Bulchiinsi godina lixa shaggar tarkaanfii kanaan kan baarage waraana sirna faashistii PP magaalaa keessa olii gadi yaasaa ooluunii fi kasaaraa ishee mudatee dhoksuuf dhamaa akka turan baramee jira. Ajajni cufaatii daandii guddicha Finfinnee Amboo yeroo hin beekamneef kan itti fufuu fi uummatni keenyas qabsoo keessa akka jiru hubatee mana isaa taa'uun qaama qabsoo kanaa ta'uun cinatti aarsaa hin barbaachifne kan faluurraa akka of qusatu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Buttaa Jaagamaa Badaanii dhaamanii jiru. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa Buttaan Jaagamaa Badaanii kun waraana PP irratti tarkaanfii fudhachuu isaa eeree jira. Shaggar aanaa Amboo ganda Diikii bakka addaa Tulluu Kormaa jedhamutti
diina sakattaaf baate deebii ishee irratti eeguun buttaan jaagamaa badhaanii adabee jira. Lola kanaan waraanni PP du'aa fi madoo konkolaataa sadiin gurrachuun akka deebitee beekame. Hanga gabaasni kun qindaa'etti bakkeetti rukutamtee adeemu sodaattee achuma kan bultee fi waraanni bilisummaa Oromoos fuulletti sochii ishee eegaa jiraachuu jajaan waraana bilisummaa Oromoo naannichaa ibsee jira. Lolli hanga impaayera kana diignee biyya walabaa Oromiyaa ijaaruttis itti fufa jedha buttaan jaagamaa badhaanii. Gootichi waraanni bilisummaa Oromoo lixa shaggarii fi zoonii kibbaatti kaadhimamtoota leenjii waraanaa fudhachaa turan jajjabee kumaatama eebbisiisuu isaa mirkanaa'e. Eebbifamtoonni haaraa kunis gabrummaa uummata Oromoo irraa cabsuuf ribbuu seenanii dirree waraanaatti bobbaafamuun isaanii beekameetii jira. Hacuuccaa fi cunqursaa uummata Oromoo irraa buqqisuuf impaayera Itoophiyaa afaan qawween uummata Oromoo gabroomsee afaan qawween diigee nagaa waaraa uummatichaa gonfachiisuuf lola gaggeessaa jiruun cinatti miseensota waraanaa haaraa leenjisee dirqama dabalataaf bobbaasaa jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haaluma kanaan dheengadda bitootessa 9 2022 giddugala Oromiyaa kaaba lixa shaggar keessatti kaadhimamtoota waraanaa hedduu leenjii siyaasaa fi waraanaa walitti fufiinsaan kennaafi ture xumursiisuun bifa waan kan eebbisiise yoo ta'u qondaaltonni waraana bilisummaa Oromoo sirnicha irratti argamuun haala qabsoon Oromoo irra jirtuu fi dirqama waboo fuulduratti eeggachaa jiru kaasuun eebbifamtoota hojii jabaaf onnachiisaniitii jiru. Oduma eebbaatiin kibba Oromiyaa godina Gujii lixaa keessatti abdiin bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota barnoota siyaasaa fi leenjii waraanummaa fudhatan kanneen of qusannoo malee lammii isaaniif du'anii guca bilisummaa qabsiisuu fi barbaadan kutannoo fi gootummaa itti horee kumaatamaan bakka hawaasni Oromoo iddoo argamutti eebbiseetii jira. Eebbifamtoonni waraana bilisummaa Oromoo haaroftis falmaadhaawaa saba isaaniif itti seenan kanatti gammadanii gabrummaa uummata Oromoo sakaalee qabee lubbuu osoo ittiin qusatiin akka irraa kuffisanii sabicha bilisummaan qananiisan abdii qaban dubbatanii jiru. Basaasaan maraatuu fakkaachuun lixa shaggaritti milishaa faannoo Amaaraaf haala mijeessaa ture gooticha waraana bilisummaa Oromoon to'atamuun isaa dhaga'ame. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo faannoo kana qoratanis dhaamsa jabaa dabarsaniitii jiru. Basaasaan milishoota Amaaraa lixa shaggar keessa qubachiisuuf haala mijeessuuf bifa maraatummaan bobbee lixa shaggar ona daannootti qabame. Bifa maraatumaatiin hojii basaasaa aanaalee Jibaat, Silkaambaa, daannoo fi aanaalee ollaa isaanii keessatti hojjechuuf kan bobbee. Bitootessa 8 2022 lixa shaggar aanaa daannoo ganda Gasasootti jajjabee waraana bilisummaa Oromoo humna furgaatuu Jibaatiin to'atamuudha kan beekame. Basaasaan kun naannoo kibbaa keessatti hojjechaa akka ture himuun ergama basaasummaa kan kenneef mootummaa naannoo Amaaraa akka ta'ee fi quba qabeenyummaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka hojjechaa ture himee jira. Bobbaan isaa kun nama 4 ta'anii kallattii kanatti kan bobbaanii fi naannoo Oromiyaatti milishoota faannoo naannoo Oromiyaa keessa qubachiisuuf daandii walqixxeerraan gara Ba'a Wallaggaa Silkaambaa keessaan dabarsuu qorachuu fi kallattii sanarratti sochii waraana bilisummaa Oromoo bobbaa baay'ina gosa meeshaa fi daandii yeroo mara irra socho'an akka hordofuuf dirqama fudhatee bobba'uume. Namni kun maraatuu fakkaatee amantii ortodoksii qabaatus maqaa Adam Muusaa jedhamuun socho'aa akka ture baramee jira. Kallattii kanatti erga bobbee ji'a 2 kan guute ta'us namoota 4 ta'anii akka bobbaan himu bilbila smartphone qabatee quunnamtii godhaa akka ture bira gahamee jira. Erga dirqamni kun itti kenname hojii milkaa kaaba shaggaritti milishaa faannoo qubachiisee akka hojjetan kan hime basaasaan kun namoota arfan biroo bifa maraatummaan bobbaan kallattii kamitti akka bobbaan kan hin beekne ta'uu himeetii jira. Qondaalli waraana bilisummaa Oromoo basaasaa kana qorate ergaa dabarsiin uummatni Oromoo akka walii galaatti kanneen naannoo waraanni bilisummaa Oromoo socho'u jiran addatti namoota fuula haaraa yoo argan waraana bilisummaa Oromoos ta'u dabballee waraana bilisummaa Oromoo naannoo sanaaf akka gabaasuu qaban dhaamanii jiru. Qondaalli olaanaa Abaa'u Baattee Urgeessaa haalaamaan dhibamee jiru carraa mirga wabiinbee wal'aanamuu argachuun isaa himame. Obbo Baatteen maneedhaatti dhibee turuuf saaxilamee wal'aansa dhorkamuun tibbana haala fayyaa yaaddeessaara jiraachuu maatii fi abukaattotarraa odeeffannoon arganne waabeeffachuun gabaasaa turre. Obbo Baatteen hiikamee wal'aansa akka argatuuf
yaalii manguddoo fi qaamoleen garaagaraa taasisaa turaniin mirgi wabii eegamee fi mana hidhaa buraayyuutii hiikamuun gara mana wal'aansaatti geeffamu odeeffanne. Qondaalonni siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Battee waliin hidhaman haala qabiinsa badaa fi wal'aansa dhabuu hidhamtoota siyaasaa ilaalchisuun tabbana lagannaa nyaatarra jiraachuu abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa ibsanii turan. Qondaalota ABO kanneen dabalatee miseensonnii fi deeggartoonni addichaa kumaatamaan lakkaa'aman manneen hidhaa garaagaraatti itti fufiinsaan dararamaa kan jiran wayita ta'u hayyurreen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaas mana ofiitti hidhamanii argamu. Qondaalonni fi miseensonni KFO akkasumas hidhamtoonni siyaasaa Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman biroonis ammallee hidhaarra jiraachuun ni beekama. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.